lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 ilaalla. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 oduun jalqabe 3 yeroo xumurru yaada tokko dubbiseen gara boqonnaa 4 darbaa. Gara lakkoofsa boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti namni Waaqayyoo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u hin godha jedha. Yoo maal goone yoo gorsine lakkoofsi 16 irratti caaffanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin kan caafame barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf. Barsiisaa balleessaallee hubata qalbii akka jijjiirratu godhaan achiin booddee qalbii jijjiirrannaa qofa oduu hin taane akka qajeelu godhaan qajeelchuullee qofa oduu hin taane qajeellummatti leenjisuudhaaf kan maal godhudha kan dhimma baasudha. Kanaaf namni Waaqayyoo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaaf akka qophaa'e akka ta'ullee maal godha? Hin godha. Maaliin? Dubbiin macaafa qulqulluu. Kana jedha Xiimotewos Phaawulos dhumarratti boqonnaa 4 yookaan. Waaqayyoon duratti jedhaan amma dubbii kana rogannaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irra jiru. Waaqayyoon duratti qoodduu Kiristoos Yesuus isa warra jiranii fi warra du'anitti faraduuf jiru duratti maqaa isaa deebi'ee mul'atee mootummaa isaas agarsiisu sana cimsee maal godha jedheen? Si gorsa jedheen. Eenyuun dura si gorsa jedhaara? Waaqayyoon duratti tokko Kiristoos Yesuus isa warra jiranii fi warra du'anitti faradu durattis itti dabalaan jechuudha. Maqaa isaa deebi'ee mul'atee mootummaa isaas agarsiisu sana cimsee maal godha jedhaan? Sittin hima jedhaan. Sin gorsa jedheen. Amma ifa waan ta'e waan ifa fuulduratti isatti mara jechuudha. Kana biraatti eenyu feennu dura jechuudha. Abbaa fi ilma duratti. Kana sitti hima jedhaan. Tokkummaan kenna eenyu jenneera? Abbaa fi ilma wajjin jenneera. Kanaan dura illee gorsa kan irra deddeebi'eera. Fakkeenyaaf tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 5:21 irraa akkana jedha. Seerrata kana wal caalchisuu malee nama tokko utuu hin loogin akka eegduuf Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus ergamoota Waaqayyo warra fo'aman durattis kakachiisee kana maal si gochuu kooti jedheen? Sitti dabarsuu kooti jedheen. Waaqummaan asitti ibsame abbaa fi ilma kuwwan immoo kan tajaajila eenyu jechuudha. Ergamoota jechuudha. Kanaaf seerrata kana cimsee sitti hima jedheen. Waaqayyo duratti kooma Kiristoos Yesuus kooma ergamoota Waaqayyo warra fo'aman durattis kaksiisee maal godha jedheen? Sitti hima jedheen. Eshi kabraa immoo tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6:13 irraa akkana jedha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6:13 irraa. Fuula Waaqayyo isa wanti hundinuu akka jiraatu godhu fuula Waaqayyo isa wanti hundinuu akka jiraatu godhu fuula Kiristoos Yesuus kanaaf eenyuun duratti akka ergaa kana himeetiin jedhu kiliir godhee lafa kaayetiin jedha jechuudha. Fuula Waaqayyo duratti fuula qulqulloota ergamootaa duratti fuula Yesuus Kiristoos duratti eenyuun illee uduu waliin ciminaan qajeelinaan akka waan kana eeddee dabarsitee hin jettu sitti hima jedheen jalqaba. Sitti hima jedheen. Itti aansee amma immoo fuula Waaqayyoo duratti fuula Kiristoos duratti isa deebi'ee warra jiranii fi warra du'an irratti maal godhu duratti faradu duratti sitti hima kana jedheen. Of eeggannaadhaan dubbii kana akka sitti hima yookaan ammoo sittin dabarsaa jedhee yeroo dubbatee hin argine hin jenne jechuudha. Baay'ee gaariidha. Ammallee dhugaan macaafa qulqulluu obboloota koo ifadha. Ergaan kun kan inni nuuf dhufe Waaqayyo abbaa biraa ilma isaa Yesuus Kiristoos biraa nu dhufe. Inni kun orderii uumamaati. Uumama irratti illee Yaaqoob gaaf jilbiiffatee dhagaa boraafatee hin jedhe eenyuun biraa dhufeef? Maslaaliin eenyuun bakka bu'u? Kiristoos. Maslaaliin Kiristoos gaaf bakka bu'u maslaalii kanarra immoo ol koraa kan deebi'u inni ergamoota Waaqayyooti. Ergamoota Waaqayyooti. Maslaalii kana immoo gubbaarra kan jiru eenyuun? Maslaalii kana gubbaarra kan jiru eenyuun? Waaqayyo abbaadha. Kiristoos maal bakka bu'aa? Kortoo bakka bu'a. Yaabbannoo. Kiristoos kortoo yookaan yaabbannoo maal godha? Bakka bu'u.
Yaabbannoo kanarra ol koranii kan gambu'aa eenyunni ergamoota. Lafarra kan jiru eenyunni. Lafarra kan jiru eenyunni. Yaaqoob dhala namaa jechuudha. Inni kun mul'ata keessatti illee irra deebi'a. Mul'ata keessatti immoo maal jedha? Kun mul'ata eenyuti? Kun mul'ata Yesuus Kiristoos. Kan inni wanta dafee ta'uuf jiru Waaqayyo irraa maal godheedha? Argate. Inni immoo ergamaa ofii ergee eenyutti beeksise? Yohaannisitti beeksise. Ergaan Yohaannis illee lallabe, Museen illee lallabe, kan Phaawulos illee lallabe tokkocha. Waaqayyo abbaa madda waa hundumaa karaa ittiin gara namaa dhufan ilma isaa Yesuus Kiristoos kun immoo dhala namaa ergaan bira ga'u tajaajila gidduu kanatti karaa raawwatamu eenyu faadha? Ergamoota Waaqayyooti. Kun dubbii ifaati jechuudha. Tokkummaan kun ammoo kan abbaa, kan ilmaa, kan qulqulloota ergamootaa, kan namoota lafarra jiranii kun hundinuu kan ittiin eeggamu tokkummaa maali? Tokkummaa hafuura qulqulluuti. Abbaan hafuura qulqulluuf keessa qaba, ilmi hafuura qulqulluuf keessa qaba, ergamoonni illee hafuura qulqulluun geggeeffaman, nullee hafuura qulqulluun guutamna jechuudha. Kanaaf tokkummaan keenya tokkummaa maali jechuudha? Tokkummaa hafuuraati. Warra hafuura qulqulluun guutametu sirna kana keessa jira jechuudha. Kana keessa kan jirru hafuura xuraa'aan kan guutamanidha. Seexana, ergamoota seexanaa, namoota hafuura isaatiin guutaman. Kunniin hundinuu warra hafuura xuraa'aan maal ta'edha? Geggeeffamudha. Tokkoffaa Xiimotewos 6:13 irraa akkana jedha. Fuula Waaqayyo isa waan hundumaa akka jiraatu godhu, fuula Kiristoos Yesuus isa Phaawulos isa Pheenxoos Philaaxoos duratti amantiidhaan ba'eessa godhee dhugaa ba'ee durattis kana sitti maal godha jedha? Sitti lallaba jedha. Kanaaf ergaan kun akkanutti kenname fuula eenyu duratti jechuudha. Fuula Waaqayyo abbaa duratti, fuula Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyo duratti. Phaawulos Phexrositti illee kan Xiimoteesittis kan kenname, Phaawulos mataa isaatti illee kan kenname, Phaawulositti akkasitti akka kenname inni Galaatiyaa boqonnaa 1:5-16 irraan dubbata. Yeroo ofii isaa jaallatetti ilma isaa maal godhe jedha? Ilma isaanatti mul'ise jedha. Kuni ergaa nutti kennameedha. Adabni illee kan jiru fuula eenyu duratti? Fuula Waaqayyoo duratti, fuula qulqulloota ergamootaatii fi fuula eenyu duratti? Hoolichaa duratti. Mul'ata 13 boqonnaa 14 dubbiftaniittu mul'ata gaaf qorannu mul'ata boqonnaa 14 yaada ammaa kanarratti lakkoofsa 10 irraa akkana jedha. 14 irratti maal jedha? Inni ofii isaatii daadhii wayinii dheekkamsa eenyu jedha? Dheekkamsa Waaqayyoo. Adda kanutti himameeru Waaqayyoon duratti ergaadhaan dhagameera. Inni ofii isaatii daadhii wayinii dheekkamsa Waaqayyoo otoo makaan qabaatin xoofoo dheekkamsa isatti buufamee dhuguuf jira. Fuula ergamoota qulqullootaatti, fuula hoolichaa durattis ibiddaa fi dhagaa boba'uun maal ta'uuf jira? Dhiphifamoo jira. Fuula eenyu duratti? Fuula qulqulloota ergamootaa fi fuula hoolichaa duratti. Dheekkamsi kan eenyuti? Kan Waaqayyooti. Dheekkamsa Waaqayyoo isa xoofoo makaan qabne kana fuula hoolichaa duratti, fuula qulqulloota ergamootaa duratti. Kanaaf Phaawulos illee ergaa kana akkasitti immoo jedhaan fuula Waaqayyoo duratti, fuula Kiristoos duratti. Ammallee fuula Waaqayyoo duratti, fuula Kiristoos duratti, fuula ergamoota qulqullootaa duratti kanasitti hima. Adabni illee kan dhufu kanuma duratti waan ta'eef jechuudha. Samiittis bara baraan kan jiraan eenyunni mul'ata 22 irraa yeroo dubbiftan, Waaqayyoo 22 lakkoofsa 3 irraa yoo dubbiftan, mandarattii keessa wanti abaaramaa mandarattii keessatti hin argamu teessoon Waaqayyoo fi hoolichaa ishee keessa maal godha? Jira. Hojjettoonni isaaf maal godhu? Hojjetu. Hojjettoota isaa kan jedhaman eenyunni? Qulqulloota ergamoota. Isaan fuula isaa maal gochuuf jiru? Arguuf jiru nullee jechuudha achi keessatti makamne. Maqaan isaa adda isaanii irratti maal waan ta'u? Waan argamu. Maqaan eenyu? Maqaan Waaqayyootii fi kan hoolichaa. Mul'ata boqonnaa 3:12 irratti maqaa abbaa Waaqayyoo kootii, maqaa koo isa haarawaa isaan irratti nan barreessa waan jiru jechuudha. Argitanii amma? Kanaaf Xiimotewos inni lammaffaan boqonnaa 4 lakkoofsi 1 Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus isa warra jiranii fi warra du'anitti faraduuf jiru duratti maqaa isa deebi'ee mul'atee mootummaa isaas agarsiisu sanaa cimsee si gorsa jedhan. Dubbicha lallabi. Kun yeroodha. Kun yeroo miti. Otoo hin jedhin qophaa'e maal godhe? Argan. Nama balleessaa isaa hubachiisi ifadhu. Obsaan hundumaan gorsii maal godhe jedha? Barsiise.
Kanaaf dubbii waaqayyo yeroo himnu ifachuun jira, gorsuun jira, barsiisuun jira jechuudha. Kun ammoo kan ittiin ta'u kun yeroodha, kun yeroodha duun jedhin. Yeroo hundumaa qophaa'aa ta'uudhaan. Isuma tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 3:15 jiru sanii jechuudha. Barri itti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibbani dhufuuf jira. Barsiisa sirrii kan jedhu barsiisa eenyuuti obbolo tokko? Mee dubbadhaa barsiisa sirrii kan jedhamu barsiisa eenyuuti? Barsiisa Kiristoos waaqayyo sinaa eebbisu. Barsiisa sirrii kan jedhamu barsiisa Kiristoosiiti. Ka kanan taane barsiisa eenyuun jedhamu? Barsiisa sirrii hin jedhamu. Barsiifni Kiristoosiitti namni qabamee jiraatu eenyuuf eenyuun biraa qaba jedhama Macaafa Qulqulluun. Abbaa fi ilma of biraa qaba jedha. Ergaa Yohaannis 2:1 Barri itti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Bara sanas akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaaniitti tolu isaan barsiisan walitti maal godhu? In sassaabbatu. Waanuma kaleessa amanan qofa nama isaanii mirkaneessu jechuudha. Waanuma ofii isaaniitii qajeela jedhan qofa nama deebi'ee itti dubbatu. Waan gurra isaaniitti tolu qofa nama dubbatu. Gubbaarratti maal jenneerra? Ifadhu, gorsi, barsiisi. Kanaaf namoonni kun maal hin barbaadan jechuudha? Ifatamuu hin barbaadan. Gorsa illee hin barbaadan. Barsiisa waan haarawaa isaaniif ta'ullee maal hin godhan? Hin barbaadan. Waan gurra isaaniitti tolu qofa. Waan isaan beekan kan isaanii mirkaneessu qofa barbaadu jechuudha. Kanaaf barri keessa jiru bara maaliiti? Bara dhumaati. Inni dhufa kan jedhame sun maal ta'eera jechuudha? Dhufeera. Lakkoofsa 4. Isaan dubbii dhugaa dhaga'uu irraa garagalanii gara mammaaksa amantiitti maal godhu? Hin godhu. Dubbiin dhugaa dubbii Yesuusiiti. Isin waan hin beeknetti sagaddu jedhe Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:22 irraa. Nu garuu waan beeknutti maal goona jedheen saganna. Abbaan warra hafuuraaf dhugaadhaan isa sagadan barbaada jedhe. Yeroon itti warri sagadan hafuuraaf maaliidhaan? Hafuuraaf dhugaadhaan. Abbaadhaaf sagadan inni dhufa innillee kanuma barbaada jedhe. 23 irratti. Kanaaf isaan dubbii dhugaa dhaga'uu irraa garagalanii gurra gara mammaaksa amantiitti maal godhu? Hin godhu. Ati garuu waan hundumatti gara itti gortu maal godhu? Beeki. Gara itti gortu beeki. Dhiphina obsaan maal godhu? Baadhu. Dhiphini jira jechuudha. Dhiphina gara obsaan maal godhi? Baadhu. Hojii lallaba wangeelaa hojjechuun ta'uuf hojjedhu. Hojii itti ergamte guutummaatti maal godhi? Raawwadhu. Hojii itti ergamte guutummaatti maal godhi? Raawwadhu. Yeroo dhiigni koo akka dhibaayyuutti dhibaafamu maal ta'eera? Dhiyaateera. Yeroon itti an jireenya kanatti hiikamus maal godheera? Ga'eera. Uggiinsa isaa argitanii? Uggiinsaan garaa guutuudhaan yeroo dubbatu. Yeroo itti dhiigni koo akka dhibaayyuutti dhifamu maal ta'eera? Dhiyaateera. Yeroon ani itti jireenya kanatti hiikamu ga'eera. Wallaansoosa gaarii sanas dhaabadhee maal godheera? Qabeera. Wallaansoosa gaarii sanis dhaabadhee qabeera. Durgee koos maal godheera? Raawwadheera. Durgee koos maal godheera jedhaadha Phaawulos. Raawwadheera. Amantiis maal godheera? Eegeera. Waaw! Obboloota koo akkas jennaa laataaniif isin. Waamichaan isin itti waamne garasitti akka guddanudha. Kun ka ta'uu danda'u yoo wanti tokko achi qofa ta'edha. Kiristoos balbala dhaabatee dhadha'uu dhiisee yoo keessa seene duwwaadha. Ergaa Ladoqiyaa keessatti rakkinni guddaan Ladoqiyaa maalidha? Rakkinni guddaan Ladoqiyaa maalidha jettamee? Okay, waan baay'eedha. Eshi qullaadha. Gaifadheera jechuudha. Ijaanilee arga waan hundumaa gochuudha. Ginkan hundumaa sababa katee maada beeku Kiristoos keessa hin jiru. Ladoqiyaatti balbala dhaabadhee maal godhaara jedha obboloota koo. Mul'ata boqonnaa sadiirratti ala dhaabadhee maal godhaara jedha. Balbala dhaabadhee na rukutaa jedha.
Eesh balbala dhaabadhee rukuta jechuun keessa jira jechuudha ree? No, ala dhaabatee maal godhaara? Rukutaara. Yoo Kiristoos seene malee rakkinni gubbaarra jira sun hundinuu maal hin ta'u? Hin furamu. Kiristoos immoo keessa keenya kan seenu karaa maal isaati? Karaa hafuura isaati. Hafuura ofii isaa irraa maal waan godheef jedha Macaafni Qulqulluun? Waan nu kenneef. Inni nu keessa jira nullee isa keessa jiraanna jedha. Kanaaf rakkinichi fal argachuu kan danda'u yoo Kiristoos maal godhe qofaan? Seene qofaan. Isa seensisuuf immoo Kiristoos akkamitti nu keessa jiraata kan jedhu beekuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf wal'aansoo sana mo'uudhaaf Kiristoos nu keessa jiraachuu qaba. Lammaffaa Qorontos 13:5 mee isinumti maal godhaa jedha? Qoraatii of ilaala. Amantiitti jirtu yoo taatan. Kiristoos isiniif jedhee isin keessa jiru jedha. Yoo akkas hin taane immoo amantii sanitti maal gochuu keessan jedha? Kufuu keessanii jedha. Kufuu keessanii jedha. Phaawulos immoo maal jedhaa? Wal'aansoo gaarii sanas dhaabadhee qabeera. Dorgee koos maal godheera? Raawwadheera. Amantii seegeera. Kanaa achi gonfoo qajeelummaa naaf kaa'amee jira. Gooftichi abbaan firdii inni qajeelaan guyyaa sanatti gonfichaa naaf hin kenna. Ana duwwaaf otoo hin ta'in warra deebi'ee mul'inatti dhufuu isaa jaallatan hundaaf isin kenna jedha galanni isaaf haa ta'u. Anis isinis keessa jirra jechuudha. Amantii kenna isa tokkocha abbootatti kenname cimsinee maal yoo ga'en yoo eenye ariitiidhaan gara koo dhufuu fi dhame Deemaas biyya lafaa kana jaallatee ana buusee mandara Tasalonqee dhaqee Kirisqees biyya Galaatiyaa Titoos immoo biyya Dalmaatiyaa maal godhe dhaqe. Amma wal ganuutu dhufe jechuudha. Gara kootti deeminee obboleessi koo maal godheera? Naganeera. Eenyunni Deemaas maaliif jedhee magaalaa bareedduu tarii beekumsa tarii maqaa gaarii tarii waan biraatiif jedhee maal godheera? Naganeera. Adhallee karaa deemsa jalqabne keessatti dhimmoota garagaraatiif wal ganuun jira. Akkasumatti hadhaan baanullee. Waaqayyoon nu gargaara. 11. Luqaas duwwaatu na bira jira. Yeroo dhuftu Maarqoosiin of duukaa jechuu barbaadetti of duukaa fidii kootu. Inni anaaf ergamuudhaaf waa'ee anaaf maal godha? Hin baasa. Kanaan dura maal jedhee ture Phaawulos? Maarqoosiin amma qabadhee maal hin godhu jedheen? Hin deemu. Hin deemu jedhee ture. Sababni isaa maal waan hin taane yeroo sana hin bilchaanne hin geenne jedhee waan ture. Amma garuu maal jedhaara? Qabadhuuti kootu. Bilchaateera amma anaaf waan godhutu jira jedheen. Xikiqoos immoo mandara Efesoonitti ergeera. Yommuu dhuftu waaroo an Kaarphoos biratti Xiraawositti dhiise. Macaafotas addumaan immoo maraa caaffattoota gogaa duugamaa anaaf maal godhe jedheen? Anaaf fidi. Waan uffata achi dhiises jira. Caaffattoota dubbisutu jira. Kanneen qabadhu gara kootti maal godhe jedhaan? Gara kootti kotti. Iskandariin sibiila tumu baay'isee hamaa ana irratti hojjeta. Gooftichi akka hojii isaatti maal hin godhin? Akka isaatti maal godha? In deebisa. Inni jabeessee dubbii keenyas waan mormeef. Atis isatti maal godhi? Atis isatti maal godhi? Of eeggadhu. Kanaaf namoonni deeggaruu jiran, namoonni aarsaa kafalillee hojjetan, namoonni morman hin jiru, namoonni ganan jiru jechuudha. As keessatti waa sadii ilaalla jechuudha. Dhugaa namoonni morman jiru. Namoonni dhugaa gananii nagaatti dhaamanii biraa deemanis jiru. Namoonni dhugaa kanaaf immoo aarsaa kafalanis jiru. Laafaan jabaatu jira, jabaataan ganu jira. Kan dhugaatti dudda galee mormu jira. Kun hundinuu akka jiru beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. 16 akkana jedha. Gaafan dura yaa'ii duratti dhiyaadhe falmadhe hundumtuu na buusan malee namni na bukkee dhaabbate tokko illee maal hin godhu hin argamne. Gooftaan kana isaanitti maal hin godhin hin lakkaa'e. Har'a namni yoo kophaattis nu dhiise yoo nu gane illee hamaa waaqayyo isaanitti maal hin godhin hin lakkaa'e. Hamaa waaqayyo isaanitti maal hin godhin
hin lakkaayin. Kanaaf namni yoo nu miidhe miidhama isaa yoo namni hamaa nurratti yaade hamaa isaa barbaannami. Hamaa isaa barbaannami. Akkas taanaan immoo dhugaa wajjin maal ta'uun hin danda'u. Deemuun hin danda'u. Dhugaa wajjin deemuun hin danda'u. Baay'ee gaariidha. Lakkoofsa 17 garuu wangeelli karaa koo guutummaatti akka lallabamu warri saba Waaqayyoo hin ta'in akka isa dhaga'aniif gooftichi na bukkee dhaabbatee na jajjabeesse afaan leencaas maal godhe jedha na oolche. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Afaan leencaatti kan oole kanaan dura eenyuun beektu? Afaan leencaatti kan oole eenyuun beekna obbolo tokko? Daani'el hin beeknu. Phaawulos garuu asitti maal jedhaara? Waaqayyo butee afaan leencaatti maal na godhe jedhaara? Na oolche. Leenca kan jedhaman namootuma Phaawulosiin ajjeesuudhaaf itti maal godhaa turanidha jechuudha. Itti koraa turanidha. Fuula yaa'ii duratti gaaf dhiyaatu afaan leencaatiin oolcheedha Waaqayyo. Gooftaan hamaa na irratti hojjetamu hundumaa irraa na oolcha. Na fayyisee mootummaa isaa isa Waaqa irraatti na geessa. Isaaf baruma baraan galanni haa ta'u. Ameen. Hunduma keenyaafuu kun dhugaadha. Gooftaan hamaa irratti hojjetamu hundumaa irraa nu oolcha. Nu fayyisa. Nu fayyisee immoo mootummaa isaa isa Waaqa irraa dhufutti nu geessa. Isumaaf baruma baraan galanni haa ta'u. Ameen. Lakkoofsa 19 irraa. Barsiqiilaa fi Aqiilatti warra mana Oneesifiroositti nagaa koo anaaf himi. Eraasxoos Qoronxoositti hafe. Xoofomoo immoo dhukkubsannaan an mandara Mileexoositti isa dhiise. Kanaaf dhukkubbiin jira garaa keessa rakkinni jira. Macaafa qulqulluu keessatti raajiin dhibamee du'e eenyudha beektu? Macaafa qulqulluu keessatti. Raajiin dhibamee du'e dhibeedhaan. Elsaa'i Eeliyaasitti aanee gara hojiitti kan waamame Elsaa'i miti. Raajii gurguddaa hojjeteera. Waaqayyo karaa isaa. Garuu dhukkubsanii dhibeessanii maal ta'e jedha macaafni qulqulluun du'e jedha. Kanaaf Waaqayyo isa wajjin hin jiru jechuudha? No. Dhibamne, fayyine, fayyuu dhabaanne, wanti nu barbaanne ta'ee ta'uu dhabaate Waaqayyo amanamaadha. Yeroo hundumaa yoo dhibamne dhibee irraa fayyuu yoo rakkina keessaa ba'uu hin taane feeti kan kee haa ta'u jechuu qabna jechuudha. 21 utuu ganni lixin dhufuudhaaf dhame Yuubelos, Pudeenis, Liinos, Kilaawudiyaa obboloonni hundinuu nagaasiif ergu. Gooftaan hafuura kee wajjin haa ta'u. Lakkoofsa 22. Gooftaan hafuura kee wajjin haa ta'u. Akkamitti gooftaan hafuura kee wajjin ta'a? Hafuurri isaa hafuura kee wajjin maal godheeti? Walii galeeti. Gooftaan hafuura kee wajjin haa ta'u. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessan wajjiniin haa jiraatu. Ameen. Ameen. Kanaaf ergaan Ximootos dhadhalaalleet hin jenne ergaa baay'ee murteessaadha. Guutummaa Ximootos keessatti kan laalle gorsa bakka Ximootoosiif buufne qajeelfama Waaqayyo kenne arginees hin jenne jechuudha. Nullee dhugaa kanatti dhaabannee warra dhugaadhaaf warra akka taanu Waaqayyo kan nageenye nuuf haa eebbisu.